Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu. Warroonni kiristaana taatan ashama harka fuunee akkam jirtan bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haa dhaqqabu jecha kun chaanaala keessan soofuma raappiidhaanis mu'edha. Har'as barnoota haaraa walitti deebineera dhaggeeffattoota kan koo. Egaa daawwattoota kan koo har'aa waan ajaa'ibaa qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoo haaraa keessatti immoo kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota kan koo pilaatfoormii hundaanuu jechuudha. Feesbuukiidhaan, Telegiraamaan, Tiiktokiidhaan, Iimoodhaan, sooshaal miidiyaa kamiinuu jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo nam tokko miiseejii isiniif ergee miiseejii sana osoo isin hin ilaalin yoo isin jalaa balleesse akkamitti argachuu akka dandeessanidha. Wanta kana hojjechuudhaaf wanta sirreeffachuu qabdanittu jira. Wanta kana yoo sirreeffatan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo namni pilaatfoormii kamiiniyyuu miiseenjeraadhaan, Tiiktokiidhaan, Iimoodhaan kan barbaadaniin jechuudha dhaggeeffattoota kan koo miiseejii isiniif ergee miiseejii san ufuma isaatii deebisee yoo kan balleessu ta'e isin irraa ni bada jechuudha. Wanta amma isinitti agarsiisu kana yoo sirreeffatan garuu miiseejiin sun tasumayyuu baduu hin danda'u. Bilbila ofii irraa inni balleessuu danda'a. Garuu bilbila keessan irraa argachuu ni dandeessan jechaadha. Wanta amma isinitti agarsiisu kana yoo sirreessitanii fi eessaa argachuu akka dandeessan yoo beektan jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo wanti har'a isinitti agarsiisu kun isin fayyada isin qarqara jedhee qabadhee isinii dhufee jira. Miiseejiin namni kamiyyuu isiniif ergu yoo balleesse ofirraa jechuudha. Namni sun yoo balleesse illee isin irraa hin badu jechuudha. Namni kamiyyuu miiseejii isiniif erge san balleessuu hin danda'u. Ofirraa ni balleessa garuu isin biraa hin badu jechuudha. Kana gochuudhaaf garuu wanta sirreessuu qabdantu jira. Wanta sirreessuu qabdan kana isinitti agarsiisa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo guutumaan guutuutti barnoota har'aa keessatti kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota kan koo pilaatfoormii kamiiniyyuu Iimoodhaan, Tiiktokiidhaan, Telegiraamaan, Waasaappiidhaan, Miiseenjeraan pilaatfoormii kamittuu haa fayyadamu namni miiseejii isiniif erge miiseejii isa yoo balleesse wanta nama isinitti agarsiisu kana yoo sirreeffanne ta'e argachuu hin dandeessan jechaadha. Miiseejiin sun ni bada. Garuu wanta nama isinitti agarsiisu kana yoo kan sirreeffatan ta'e miiseejii san argachuu ni dandeessanii eessa argachuu akka dandeessanis akkamitti sirreeffachuu akka dandeessanis isinitti agarsiisa. Egaa gara barnoota keenyaatti osoo hin cehin dhaggeeffattoota kan koo warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatanadha. Akkanumallee mallattoo notifiikeeshinii ol irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gadhiisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanaalichaa laayikii fi sheer gochuun dagatanadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa wanta kana sirreeffachuudhaaf jalqaba seetingii bilbila keessanii keessan seentu. Seetingii bilbila keessanii keessan seenna. Ergasii dhaggeeffattoota kan koo notifiikeeshin bakka jedhu irra dhuftanii bilbila tokko tokko irratti aappis inda notifiikeeshin jedha. Bilbila irratti garaagarummaa qaba. Yoo barbaadan immoo bakka sarchi baarii kanarratti jechuudha. Gubbaa kanarratti notifiikeeshin jettanii sarchi gochuu dandeessan. Fakkeenyaaf isinitti agarsiisu. Okay, notifiikeeshin jettanii akkanatti sarchi yoo gootanis asirratti ni argattu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Akkanumallee asirratti jechuudha akkuma argitan notifiikeeshin kan jedhu kana aappis inda notifiikeeshin jedha bilbila tokko tokko irratti isarratti kilik gootan. Ergasii immoo akkana gasiiqxanii advanced settings kan jedhu jira isarratti kilik gootan. Ergasii dhaggeeffattoota kan koo notification history kan jedhu jira isa kilik gootan. Ergasii notification history isa jedhu kana on gootan jechuudha. Argaartan jedhee yaada on gootan. Egaa warroonni settingiin kun bilbila keessan irratti hin argamne immoo akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan booda irra isinitti agarsiisa. Amma immoo mee bilbila biraatiin miiseejii tokko gara bilbila kan koo kanaatti ergee isinitti agarsiisa jechuudha. Amma immoo dhaggeeffattoota kan koo bilbila kan koo isa lammaffaa isa amma argaartan jechuudha. Isa amma argaartan kana jechuudha dhaggeeffattoota kan koo isarra kanarraa gara isa kanarraatti jechuudha miiseejii ni erga jechuudha Iimoodhaan. Ergasii immoo miiseejii san nan balleessa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo fakkeenyaaf barreessuu irratti argama bilbila kanarratti jechuudha nan barreessa hin argitu. Subscribe godhaa jedhee barreessee jira. Isin waan barbaadan jettanii barreessuu dandeessu jechuudha. Amma ergaan jira jechuudha. Gara bilbila isa kaaniitti jechuudha. Erguu irratti hin argama. Erguu irratti jira jechuudha. Seendi godha. Okay, amma seenuu asirratti agarsiisee jira. Amma asirratti amma immoo Iimoo kan koo irra seenee miiseejii kana ni ilaala jechuudha. Asirratti Iimoo kan koo Iimoo beektaa fayyadama. Asirratti ni seena. Okay, akkuma asirratti argaartan subscribe godhaa jedhee asirratti dhufee jira argaartan jedhee yaada. Miiseejii kana bannu. Miiseejii kana subscribe godhaa jedheen asirra ergeera. Amma immoo ergee ture bilbila kanaan jechuudha. Bilbila isa kanaan isa amma xiyyaadhaan isinitti agarsiisaa jiru kanaan ergee ture. Amma miiseejiin kun ammoo yoo balleesse asirraa haa balleessu gaqqabee delete isa jedhu kana yoo godheen nan balleessa. Amma akkuma asirratti argatan balleessee jira. Amma immoo eessa argachuu akka danda'u miiseejiin kan koo bilbila kanarraa hin banne jechuudha. Bilbila kanarraa hin badu jechuudha. Eessa argachuu akka danda'u isinitti agarsiisu. As keessanii seenaa settingii bilbila kan kooti keessa. Ergasii notification isa jedhu keessan seenaa bilbila tokko tokko irratti aappis inda notification jedha. Ergasii akkana gasiiqee advanced setting kan jedhu jira jechuudha dhaggeeffattoota kan koo isa keessan seenaa. Ergasii notification history bakka jedhu kan argattan isa keessan seenaa jechuudha. Akkuma asirratti argaartan jechuudha Iimoo irraa kan ergame dhaggeeffattoota kan koo isa kana asirra naaf taa'ee jira jechuudha. Bifa kanaan itti fayyadamuu ni dandeessan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo miiseejii kamiyyuu pilaatfoormii kamirraayyuu miisenjera irraa ta'uu danda'a Tiiktookii irraa Telegiraama irraa bakka barbaadanii jechuudha isiniif ergame haala kanaan argachuu ni dandeessu jechaadha. Amma immoo dhaggeeffattoota kan koo warroonni settingiin kun bilbila keessan irratti hin argamne akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan isinitti agarsiisu. Play Store irra ni seentu. Bakka search baarii kanarratti notification jettan.
history yetan. Akkuma asirratti argartan notification history log kan jedhu jalqaba irratti isin dhufu akkuma screen irratti isin barreesse kana barreessitanii aappii kana ni buufattan jechuudha. Notification history log isa jedhu kana irratti kilik gootan. Ergasii aappii kanatu isin dhufa ikanii isaallee ilaalaadha jechuudha. Play Store irraa salphamatti notification history log ishee jettu kana isee kana ni buufattanii gad buufadhaati itti fayyadamaa aappii kana jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo install gootanii ergasii open godha. Ergasii xiyyaa kana qabdanii akkanatti ni dabarsitu. Ergasii enable isee jettu kana kilik gootan. As keessan seentanii permission ni kennitaniif jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo permission ni kennitaniif alloo jettan asirratti on gootanii alloo jettan. Ergasii of duuba ni deebitanii continue kan jedhu isin dhufa continue kan jedhu kana kilik gootan. Ergasii permission kennaa isiniin jedha. Dhaggeeffattoota kan koo alloo isa jedhu kana kilik gootan. Egaa aappii kana erga buufattanii booda dhaggeeffattoota kan koo yeroo hunda US isiniif ta'a advanced history bakka jedhu kana kilik gochuudhaan asirra isiniif ta'a jechuudha. Advanced history bakka jedhu kana keessa isiniif seena jechuudha. Egaa warroonni dhaggeeffattoota kan koo settingin isiniif hojjechuu dide immoo aappii kanatti fayyadamtanii itti fayyadamuu dandeessanii. Barnoota kan koo kanarraas asirratti xumuree jira. Akka irraa barattan abdiin qaba. Warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatinadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra gochuun dagatinadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo galakkisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanaalicha like fi share gochuun dagatinadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.